Dhagayaa waan taane goonni walii morke hayyuu wal gareere hawaasni rakkate jidduutti wareere bara jijjiiramaa wayita qabsoo sirrii hayyuu walii gale keessa hin jiru shirri gaafa qeerroo qarreen kaate baddaaf lagaa ormi meeshaan lola taankiin kenna dhaga har'a eessa dhayxe walii galteen kalee walirratti sirba obbolaa wal qalee gara dhaynu dhabnee asiif achi joorre har'as numa bootti ijjiteen nan qoorre amma maaliif jirti arsiin bahaaf lixa hunduu meeshaa hidhatee qonnaan bulaa fixa meetiin xalliilaali akka buulessaatti arbaa guguu kaasii hanga muunessaatti dhiiraa fi shamarri kajaarsaa dardara ajjeefamaa jira ammaa bakka mara lakkaa nagaa buusaa nagaa barbaanna gammachuu kaleetii wal faana jiraanna karaa kaluu jiru maaliif wal xaarsina meekamiin morminee meekamiin faarsina hunduu obbolaadha ilmaan abbaa tokko seenaan si gaafata hin hafu gaaf tokko tuni dhugaa jirtu hin sobne gadhaabee amma maaliif jirti aanaan qooloo haabee shirkaan dabalatee hanga gaadooguna dhiigan lafa diimata akka asheeta buna kutaan oromiyaa bahaa fi dhiyaatti ajjeefamaa jira kaabaa fi kibbatti kamtu nagaa buusa kamtu nagaa dhoorka hawaasni homaan taane isintuu wal morka ummatatti balleessitan as deebi'aa kiisa isintuu wal morkaa mee wal morkii dhiisa kuni kanuma. Garaan nu laalata ijjiinee maali onneen nu hollata maasii kaadhanne deebii dhimmaan keenya maaliif gadoo goota.